Jireenya biyyoormaa kana keessatti waa takkatu garaana nyaata. Ganama subii irraa kaatee uffata kee godhattee qursii kee osoo hin nyaatin hojiidhaaf jarjartee rabbii keetitti osoo galatan galfatin manaa baatee gara konkolaataa fiidda. Akkuma konkolaataa bira geettee gara hojii imaluudhaaf konkolaataa ol seenteen lammii biraa kasi jibban akka sareetti silaalan bira teessee ija jibbaatiin odoo silaalan gara hojii keetii deemta. Bakka hojiis gaafa geettu akka nama bittaa gabrummaa keessa jirutti hojii gurguddaa sitti kennanii hojii gurguddaa si hojjechiisan. Akka ilma namaa hin taanetti si cabsaa, si tuffataa, si hojjechiisan. Kun hundi maaliif ta'e beektaa? Kaayyoo sammuu keenyaatiif. Nutis isaan caallee argamuudhaaf obsinee wajjin jiraanna. Maaliif beektu? Rakkoo keessaa baane ni beenna. Rakkannee biyyaa baane. Rakkoo tan ammoo obsinee fooyyeffachuudhaaf dirqama gadi jennee dalaguun barbaachisaadha. Maaliif wanni hin darbine hin jiru. Wanni hunduu ni darba. Garuu hanga darbutti obsinee bira darbuu qabna jenneeti. Kana jechuun koo immoo